bagayyaana isin ga'e ka jedhu jecha tokko afaan kara shanii jahaatiin achirratti kaa'anii jiranii jechuudha. Afaan nagaa ka jedhu afaan amaaraa qubee afaan amaaraa fayyadamanii yookiin gi'iz saaba qubee kana fayyadamaniitiin barreessanii jechuudha. So baay'een aaree jedhe. Aaree warratti illee katabnee jirra. Impact statement illee gadhiisnee jirra. Akkasumas immoo xalayaa peejii think lamaaf walakkaa tokko barreessinee erginee jirra. Imbaasii akkasumas State Department illee warra keessa ol ba'een olii katabee jira jechuudha. Maaf isinitti maa jiru isinitti fakkaate I think namni baay'een kan argaa jiru gammadeetiin baga dogongora deebistanii jettanii ilaaltanii garuu akka dogongoraa miti wanni sun ka ta'e namni keenya ka beekuu qabu. I guess dhaamsi kuni uummata keenya ka mootummaa naftanyaa kana wajji jiru uummata keenya ka alumatti ammoo dubbiin hin galinii fi it is actually dogongoraa miti wanni ta'e sun intentionally ta'ee jedhe jechuudha. Because yeroo baay'ee fi naftanyoonni Oromooni afaan Oromoo qubee sabaa kanaanii yookiin qubee gi'iz qubee afaan amaaraa kanaanii akka Oromoon barreessu barbaadde for long time waanan hedduu kanarraa ka beekutti jira. So I was very disappointed in Embassy in America. Warroon achi keessa dalagdu akka naftanyaa ta'an for long time even ani bara 2018 akka carraa ta'eetiin walgahaa turre warra ambaasadartootaanii warroota oofisa adda addaa walgahaa yeroo turre suni itti dubbadheen ture haasaa kanarratti harka 95 ol akkan dhagaye qabatamaan illee qabu garuu seera Ameerikaa keessatti gosa namaa gaafachuu hin danda'anii harka 95 ol naan jedhanii kachi keessa jiru naftanyoota jedhanii uummata jibbaa uummata Oromoo qabu achi keessa jira jibbaa Oromummaa warra duubi achi keessa qofaa miti yoo laattanii jettanii baay'inummaa yeroo dhiyeenya kanatti kana dhageessanii Twitter irratti illee bakka adda addaa irratti illee nan barreessaa baay'inummaan Oromoo persentii 60 eessaa fidellee ta'ee namni tokko illee taatu na gaafatee jira. Lakkoofsanii achii oli lakkoofsi uummanni Oromoo biyya san keessatti arga persentii 60 olii sun itti aanaa special envoy ka ta'e Peetan ka jedhamtu akka tasaa afaanii baateetiin artikilii keenyatti illee katabnee jirra. Mootummaan Ameerikaa illee nama beekuma lakkoofsa Oromoo gadi xiqqeessanii lakkoofsa Oromoo persentii 40-35 gad deebisanii lafa Oromoo illee lafti Oromoo harka 70 olii lafti Itoophiyaa harka lafa Oromooti. Uummanni Oromoo Itoophiyaa harki 60 ol uummata Oromooti. Uummata Oromoo walakkatti gamuranii 35 gad deebisanii ummata lafa Oromoo walakkatti gamuranii kaan asii kennanii kaan achi kennanii gara maraanii diina nutti bitanii otumaan iyyuu hin bisoomne jennee akkas godhanii jiranii. Anyway so qubee sun akkas godhamee jira akka dogongoraatti akka laallamuu qabu waan akka tasaatti laaluu hin qabnu namni keenya because intentionally Oromummaa fi afaan Oromoo balleessanii afaan Amaaraatitti aadaa Amaaraatitti qubee Amaaraa akka fudhannuuf wanni isa wanna godhanii jiranii wanna beeknuuf jechuudha kan san keessatti dubbadhee jedhee. Mee kanatti aansee har'a akkuma isiniin jedhe wanna peejii kanarratti yeroo jalqabaatiif dhufuu kiyyaa jechuudha. Mee ni bahe kalammataa irratti ammoo mee komantii kana keessa sagalee na dhageettanii I'm doing fine galatoomaa komantii keessa ilaalaa jira jechuudha. Qabxii biraa ammoo dara xiqqoo amilee namni keenya perspektiivii uumanni amma deemaa jiru kanarraa akkamitti ilaaluu qabna akkamitti ilaalamuu qaba kan jedhu xiqqoo dubbadhee yoo jedhe akka gaarii waan baay'ee bareedatti ilaalee jedha. Wixata jimaata dabree UN'n Human Rights Council'n obviously investigation darbe jechuudha. Sun waa hedduu baariidha. Tokko investigation achi kan mootummaa Itoophiyaa Human Rights Commission kan du'iinsa uummanni Oromoo akka maqaa dhabdu godhe san mootummaa ala kanaa olitti akka mootummaa onni sun dhaaba kijibaa akka ta'e mirkaneessee fi jedhee lammata ammoo akka mammaa hin tokko jedhu sigalee namni martinuu gaadaa keessaa reeffa qabaa jedhan skeleton in the I think in a closet ka jedhan safaan ingilifaasanii dhuguma otoo investigation Itoophiyaa keessa kan dhufe reeffi lakkoofsa hin qabne Oromiyaa keessa jira. Reeffi maqaa hin qabne duuti hamaan kasin warra naftanyaa amma mootummaa Amaaraa kanaanii akkasumas mootummaa federaalaatiin ka ta'ee jedhee reeffi guguddaan Oromiyaa keessa jira. Kanaaf wanti Oromoo yoo dhufee jedhu yeroo baay'ee warra Tigree warra kaawwan illee jedhan warra Tigree warra kaawwan because Oromoon gaara gaachana garba kan tuquun barbaadan karaa kun ta'e immoo Amaaraa gosa biraa ta'uun ta'in naftanyaa kenna
kabakka dhufee hin beekne Oromiyaa keessatti dhalatee afaan Oromoo hin dubbata akka Oromoof quuqamuu fakkaatee namoonni nama keenya qoqqoodee jira kara maraan jechuudha kara gandummaadhaan kara amantiidhaan kara adda addaatiin ajandaatti fayyadamee warra qoqqoodee jechuudha du'iin salmaan Oromoo kan hin dhagahamne maratu bakka haasaa wannaa dhufee jedhu harka baaseetiin dubbatu dhufa jechuudha. Anyway, so wanni amma laal jimaata dabree UN Council dabarsee jedhee wi'ata ammoo TDF akkuma beektanii withdraw godhe sun ammoo hedduu waan gaariidha waa hedduudhaaf gaariidha kara tokkoon obviously mootummaan yaadatan taate juunii 21 TDF maqalee fudhatte jette jimaata sanslaa UN walgahii murtii genocide jedhu genocide UN ton ta'in murtii guddatu dhufaa jiru US already May keessa murteessitee turte kan iyyuu ka beeku garuu marii guddatu ture jimaata sanii garuu jaruu xateen qabatte so qara kamaal ture abiyyatu ummata saamaa jira ummata ajjeesaa jira ummata gudeedaa jira duuga sanyiitti irra godhaa ture amma maal ta'e warra TPLF illee maqaa jar barlees abiyyiin kalee badaa ture itti roorrifamaa ture suni ammallee warra Tigree irratti illee deebi'e jechuudha so amma sababa naftanyaa hiriirratti baatee addunyaa ittiin dhaabamtu kana cufa jalaa fudhattee jirti jechuudha amma wanti Tigree itti ka'amu addunyaa itti dhiibduuf hin jiru because Tigreen gaafa dabre bahaan geette sun Finfinnee seenuu hin dandeettii turte easily garuu dhiibbaa addunyaa guddatu irra jira TPLF hangoo deebi'uu barbaaddi TPLF akkana kan jedhu waa hedduutu dhiibbaa guddaa waan jiruuf kanaafiyyuu withdraw goote jettee jechuudha kun amma maal godhaa akka tokkoon waan sababaa ittiin himatan hin qaban lammaffaa immoo Itoophiyaa mootummaan kalee akkuma beektanii lola qobboorratti lola guddaa uummata waraana guddaa dhabee caabaniitiin keessi qullaa waraana kan injifachuu hin dandeenyu Tigraay noo seene hin dhumannaa kanaafiyyuu deemuu hin dandeenyu ka jedhuuni bakka lamatti walii qoodanii Amaarri haa deemnu dhiisnu jetti warra Oromoo hin deemnu jettee anyway Tigraay hin deemnu jedhanii murteessanii keessaa ba'an jechuudha. Sunillee taateef miti humna laalaniiti assasii yoo godhan irraa hafuu hin danda'anii jechuudha. Saniif akkasii murteessanii jedhanii. So marattuyyuu that is waan gaariidha. Eertiraan nuu baatee jettee Tigreen jaraaf waa hedduu tokkoffaa kun ofii jara otoo droonii of jabeessanii jedhanii lammaffaa irratti ammoo lafa karaa West fi South Amaarri qabattee jirtu kana achirraa buqqisu karaa Sudaanii walitti banuun waa hedduuf jara qarqaaree jira jechuu akka Tigreetitti akka Oromootitti ammoo maal qarqaarettanii ilaaluu yaaduu qabdanii naasuun illee ka argaa jiru xiqqoo I think misunderstanding jira Oromoodhaaf maal kana nutti qaatee tokkoffaa namni keenya ka beekuu qabdanii lolli otoo deemaa jiru uummanni keenya du'uu hin dhaabne keessattuu amma fakkeenyaaf haga TDF dhuftee walloon qabattee gar Dabra Birhaan dhuftee duuba deebite uummanni walloo dastamaneet ta'ee jira. Kara wallaggaatiin olaaltanii jettan Amaarri achi ta'ee uummata keenya mana guddee ganda bakka mara fixaa jirti. So lolli addunyaan kan asirratti hargufamtee qaaqaa jirti namni keenya ammoo iddoo kana keessatti du'eef isaallee maqaa dhabee jira. Maaliif kan isinitti himaa jira? So amma TDF baate fokkasiin amma akkuma agartan mootummaa special envoy waan jedhe dhageetanii jirtan BBC irra interview goo kennee jedhu kana gaafataa turre Tigreen gaafii kennu nu deebistee jedhanii jiran. So Tigreen gaafii jira deebistee amma harkee Abiyyi eegaa jiranii jechuudha. Abiyyi amma national dialogue godhuu danda'a. National dialogue ammoo akka jaannu kanatti olma ka'eetii ni kotta tenamde dura waraanni dhaabatuu qabaa jedha. Waraanni ammoo akkuma beektan Tigreen haga lafti si occupy taate because lafti Tigreen lafa Amaaraa fi Affaariin occupy goote kanaafuu keessaa bahuu qabdii jedhan akkasumas ammoo Amaarri fi Eertiraan illee lafa Tigree keessaa bahuu qabdi Amaarri kun beektan ammoo keessaa galiin baatu jechuudha achi booda ammoo warri waraana qabu belligerent yookiin warri qawwee lolaa jiru kun dura jalqabu waraana dhaabuu qaba waraana ka dhaabu amma eenyuree kana keessan Tigree illee warra waraana qabu jechuudha illee qabatee kunniin martuu dhaabu kun ammoo maal godhee jedha dirqama akka warri kun haasaaf dhufanii godha jechuudha waraanni yoo dhaabateen booda warri kun walii galteen jiraate gara national dialogue dabraa jechuudha national dialogue darba jechuun ammoo karuma transitional government iti jechuudha garuu saniin duratti waa hedduutu jira garuu anyway kennatti deebi'ee yoo jedhu yoo amma Tigreen akkuma jettee kana baatee warri kun waraana kara South-dhaaf West-dhaaf yoo bilisoomsanii jedhani bilisoomuu iyyuu hin dandeettu anyway Amaarrillee salphina jiraati salphannee jirra iyyuu jalqabdee jirti already keessaan Abiyyillee keessaa waraana Tigreen akka inni injifannee amanee jira jechuudha afaanii alatti isa malee keessaan amanee jira kun amma maal godhanii fakkaate Oromoodhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennee jira tokko lolli amma Oromiyaa keessatti deemee jiru
Tigrii otoo hin ta'in OL'tu wobotu godhaa jira jechuudha. Suni waan guddaadha Oromoodhaaf yeroo baay'ee because warri otoo lolaa jiru namni keenya otoo du'aa jiru miidiyaa argaa hin jiru wanta akka dubbatamaa hin jiru kuni clearly amma kaa'ee carraa mul'atiinsaaf hin qaba. Lammata dhiibbaa haasaa naashinaal daayilogii adda addaa fi lolli yoo dhaabatee jedhee kan nuti waggaa lama almost gaafataa turre wanna kan akka hojii irratti dhufee jedhu as dandamee godhaa jechuudha. Kara biraatiin basically du'ii mama du'aa jiru kan special amma Ethiopian National Ethiopian Human Rights Commission kan jedhu kun kan mootummaa Itoophiyaa kanaaf fuulatti dibee jiru kanaaf xinyootaati kunillee akka jarri independent hin jirre addunyaan agartee jirti. So waa hedduu dhifi garanallee ilaallee karasillee ilaallee Oromoodhaaf hedduu bareedaadha. So I don't know namni kenna because haasaa adda addaa irratti waan argee jedhu akka waan qullattafnetti no. Samiillee bitaanis kortee mirgaanis kortee walgeettiin kooraadha jedhanii miti akkuma sanii bitaanis koranii mirgaanis koranii Oromoo of duba deebi'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo duba deebi'uu hin danda'u. Mariin naashinaal daayiloogiin kun hin dhufa. Garuu naashinaal daayilogii saniin duratti wanna ta'uu qaqqabu hedduutu jira. Kanaaf of qopheessuu qabna. Nuti kana hangana jennee atiin kara biraa immoo xayyaara irratti jiru kan yaadaa ture. Yeroo baay'ee haasaa adda addaa xiinxala adda addaa ni kennee jenna. Kun jechuun maal jechuudha? Maal haa goonuu keessatti warra biyyaa jechuudha. I guess bakka kanarratti dhaamsi ani qabuu fi warroonni mootummaa keessa jirtan, mootummaa PP kana keessa jirtan, mootummaa naaxanyaa kana keessa jirtan already hangama kan naaxanyoonni quuftee nama keenya kan biyya Ameerikaa kan citizen Ameerikaa ta'ee jedhe gatii afaan Oromoo dubbate qofatti akka jaanjaa jiru argaa jirtan. Isin poolistoonni gubbaarraa Oromoodhaa jala warra jalattu isinirra aangoo qaba. Akka kalee TPLF Oromiyaa keessatti TPLF nama Tigray hayyama gaafatanii jedhan. Hadha immoo warra Amaaraa ta'ee jira warra naaxanyaa ta'ee jira argitanii jirtanii miti kanaafiyyuu guyyaan kun isinitti dhihaa deema malee wanni kun jijjiiramaaf dhufaa hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qabda warri poolisoota ta'ee taayitaa adda addaa irra jirtanii warra waraanaa wajjin karaa bantanii waraana waliin makachuu namni keenya du'uu hin qabu. Kana jechaa fi akkuma dhageettan attiin kun irra deebi'ee isinitti illee hin qabu waraana Oromiyaa amanuu diddaa fi waraana naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti fidaniitiin akka Oromiyaa patrool godhuuf deemaa jiran because isin amanan jechuudha. Kanaaf iyyuu akka yaada kiyyaatitti eeroo ta'inallee waraana woboollee uummanni ofiisaatti ganda maratti of bilisoomsuu qaba. Namni bilisoomsu tokko hin jiru. Warroonni naaxanyaa kun ammoo kadhumaati kan irra ooluu barbaadde because sana tartee jennaani Itoophiyaan kaleessuun baddee jirti. Itoophiyaan kaleessuun hin jirtu. Ikoonomiidhaan hin jirtu. Dippiloomaasiidhaan hin jirtu. Beyond all lack nama just anyway rakkoo guddattu Itoophiyaan waan xiqqaate waggaa 50 wal deebitee jirti. Bakka hadha jiraachuu kana dhaquu fi waggaa hedduutu Itoophiyaaf hanqatee jedha. Kanaafuu maal godhuu qabdanii warroonni aangoo irra jirtan tokkoon isin nyaatuuf deemanii hadha isaanii hadha shanii jedhanii ebaluu haa jedhan malee adda shanii jedhanii nama wallaggaa xiyyeeffatan malee baru Arsii baru Shawaa baru hundayyuu godhan jechuudha. Mootummaan kun mootummaa naaxanyaati argaa jirtan maaliif fakkii namni afaan Oromoo dubbatu Oromoo biyya alaatti yoo dhufee jedhu alaabaa Oromoo qabate suuraa nama adda addaa wajjin ka'ee qofa irratti xiyyeeffamee hidhamaa jira. Dorfifamaa jira akka agartan poolisni nama qabde hattuudha. Kanaafiyyuu wanna kana mara argitanii ittiin dhiisina. Akka yaada kiyyaatti qaawwala manaa bakka maraaniyyuu because mootummaa Amaaraa jirtu cabdee jirti afaanuma qofaan jirti afaan sanillee akkasirra oolisni dhaamaa jechuudha. Qeerroodhaaf ammoo qeerroof qarree warra biyya keessa jirtanii dhiibbaa guddaa keessa jirtanii. Kanaafiyyuu gaduun keessanii oolle maaliif uummata keessaniif qabsooftaniitii fi maaliif ganda keessa bilisoomsanii maaliif gosa keessaniif akka dhiiraatti dhaabbattanii hin duune akka dubartiitti dhaabbattanii hin duune. Kanaafiyyuu akka yaada kiyyaatitti of laaluu qabdan. Bilisummaan asii Ameerikaa teenyee isiniif innee isin sireera ta'etanii jirtanii jirtu. Uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti harka 35 akka Itoophiyaa jettoo 35 gargara miiliyoona 40 wayiiti. Uummanni miiliyoona 40 keessaa otoo miiliyoona tokko qofa lolaaf ka'ee jire otoo miiliyoona tokko qofa hiriira ba'e otoo miiliyoona tokko qofa karaa cufee otoo miiliyoona tokko qofa nagaa qabsuma kana jedhe irra ooluu dandeenya. Miiliyoona tokko dhiisee walakkaan illee ta'an jirta. So kanaafiyyuu uummanni Tigraay persentii 6 miiliyoona kara 7 baay'ina. Kana godhuu danda'ee addunyaan amma Tigraayin kabajjee jirti. Galatoomaa jedhaa jirti. In fact waa hedduu yoo abiyyi kana dabree ka jara miidhu taate yoo amma as publicly bahee Tigraan hin seenu jedheera. Otoo baruu yaada jijjiiree Tigraan hin seenu because Eertiraa achii baasaa Eertiraan qophooftee seenaa jirti. Eertiraa achii baasaa abiyyi hunda qabaatee is unlikely. Nevertheless addunyaan itti kaatee jettee kanaafiyyuu unlikelyidha. So kanaafiyyuu namni keenya kan yaaduu qabdan. Isinii taraan jirtu du'aa jirtani namni keenya ka'aa wallagga irratti du'aa jiru bineensaa miti biyya Madagaskar hin dhufne namni kun naannoo Amaaraa ce'eetii miti ka du'e namni kun
namni kun otoo asitti akkasitti du'aa jiru akkamitti namni keenya ka baale jiru akkamitti namni keenya ka Harargee jiru ka Boorana jiru akka cadhisee taa'ee jira gaafii yaadatte waggaa 4-5 hadda lafti Finfinnee irraa master plan ka'ee jedhe lafee lafatee jettee bakka hunda mararraa kaanee jennee soo kanarraa ka'uu qabnaan jedha wanni sun godhuu qabdanii jedha warra biyya alaatiif ammoo dhaamsi keenya guddaan mariitti nu barbaachisee jedha rakkoon Oromoo di Amaaraa miti rakkoon Oromoo ofumaaf gingilchina sii galee martinuu mootiidha martinuu na kadhadhaa jedha martinuu ana malee jedha waggaa 50 jijjiirama ta'u isa immoo achuma taa'ee natti mammaakni tokko maalidha namuudaa jedha sii galee jijjiirama tokko ta'u fidin waggaa 50 waggaa 20 waan tokko godheetiin achirra taa'ee namuudaa jedha muudamuu barbaada nama muudamutu baa'atee jedhe Oromoo keessatti kanaafiyyuu hopefully waa'ee waa hedduu adda addaa dalagaa jirra ورب نقارقاري جد كنا كيسة يوس وام هرماننا كيسة هرمان لازم جدا وس هرماننا وقان ماجرا وقا حاروت الفاجرا أبدي حاروت الجرا وان هدون قام تشيس مالي وان هدون قاد سنجرا already كفلتي قدا كفلة جرا كفلتي قدا يروح الدنيا كمان نقامنا نمني كيني دو إنسان أكنت دو أجر حارة وامتي إذا مينس ميلنا نمني كيني بكتة بيجا كيسة تيمي تبيجا لا تدري نمني كيني حاجة يمن تاتي موتوما يتوقع كل هنجي جماني تبكتة كين أك بكتة تان أك قبرت العالم مجرا كينيا كيسة تلالا ومن تجراه يو بكتة كسوداني لك أجدو بودري سودان رت فني والكام قرن كينا مو بكتة كينيا كجدو أكبرين ساكي غير في غيرت أدر بسميجر كاتير هافي هو كينيا رت تنقل ما هو بودر يوغندا رت تنقل ما هي جرا Somali kun harka Itoophiyaatu keessa jira UN Kenya irratti nama galmeessitu mootummaa Keenyatu galmeessa Itoophiyaa barbaade tokko tokko keessaa fudhattee galmeessi jettu same thing Somalia keessatti the same thing biyyoota adda addaa keessatti anyway kanaafuu rakkoon Oromoo irra jiru rakkoo Itoophiyaa keessa jiru qofa osoo ta'een gaafa Afrikaa guutuuti jedha wanti guddaan ka gammannuu qabnu karaa dippiloomaasiitiin hojii guddatu nu baafame kana jechuun mata jechuu kiyyaa miti garuu wanti gaarii ka gammachuu qabnu Oromoon akka eenyu ta'e baay'inni isaa implication isaa sirni hafxanyaa kan sirni Amaaraa kun ka'oggaa 150 Itoophiyaa irra ture amma qulqullaa'ee as bahee jira bineensi isaan akka ta'e kun nu gammachiisuu qaba jedhee akka yaada kiyyatti ilaalee jedha mee haganaaf nagaatti fayyaana ta'a waggaa ayyaana gaarii siif hawwee jedha baay'ee